مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتي وان شانا مايك تو انترتمنت نجيني كأنك كان كبجابك مسنجر تاني تسناقا قبو هرا فيديو كان مرتسا تتوكو سنيكا بدأ دفيرا فيديو كان هنگت مراتي داوات شودا هريو تكيساني فيس شير gochuun dagatina achumaan warroonni haarataa tan ammoo YouTube channel keenya illee subscribe nu godhaa isiniin jenna. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa mobaayila keenya irratti yookaan ammoo kompiitara keenya irratti iimeelii banannee ni qabna ta'a. Kanaafuu erga iimeelii banannee fayyadamaa turree paaswordiiwwan garaagaraa kan nuti mobaayila keenya irratti fayyadamnu kan Facebook ta'uu danda'a, kan Telegram ta'uu danda'a, kan WhatsApp ta'uu danda'a yookaan ammoo kan faayilawii ta'uu danda'a jechuudha. Paaswordiin nuti faayiloota sanniin irratti ittiin fayyadamne iimeela keenya keessatti bakkee inni itti kuufamutu jira jechuudha. Kanaaf isa kana haala salphaadhaan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwadhaa isiniin jedha. Amma gara barumsa keenyaatti ceeneerra. Jalqaba irratti daataa mobaayila keenyaa banna yookaan ammoo Wi-Fi-dhaan connect goona jechuudha. Erga sanii gara Play Store deemna yookaan ammoo karaa Gmail-tiin illee ni danda'ama. Fakkeenyaaf gama Play Store yeroo deemnu Play Store keenya application jechuudha. Play Store isa kana jechuudha. Isa kana gadi tuqna jechuudha al tokko. Yeroo isa kana gadi tuqnee seenne profaayilii akkaawuntii keenya yookaan ammoo profaayilii iimeela keenya ni mul'ata kallattii mirgaa irratti jechuudha. Isa san gad tuqnee seenne jechuudha bakka profaayilii keenya keessaa mul'atu san yoo suuraa qabaanne suuraa tochi mul'ata yoo ammoo suuraan qabaatiin maqaa jalqabaa kan iimeela keenya tochi irraa mul'ata jechuudha. Bakka san gadi tuqnee bifa kanaan yeroo seennu profaayila jala maaltu jira akkuma isinitti mul'atutti jiru Google account kan jedhutu jira. Google account kan jedhutu jira jechuudha. Kanaaf bakka Google account jettu san gadi tuqxan jechuudha. Bakka san yeroo isin bifa kanaan gad tuqxanitti waa hedduu isinii baasa. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti home kan jedhu jira. Gara bitaatti yoo harkistan personal information kan jedhu jira. Ammas yoo dabalataan harkistan data and privacy kan jedhu jira. Afuraffaa irra security kan jedhutu jira jechuudha. Erga seenneen boodatti kunoo bakka diimaadhaan sararee isinitti agarsiise kana security kan jedhutu jira. Bakka kanaan erga baataniin booda ol harkiftan jechuudha. Mobaayila keessan fuula isaa gama oliitti ol harkifna. Kunoo akkaan godhaaru kana gama oliitti ol harkiftan jechuudha. Yeroo bifa kanaan gama oliitti ol harkisaa deemnu kunoo akkuma argaartanii bakka maal jedhutu nuuf baha password manager kan jedhutu jira jechuudha. Password manager kana jechuun passwordiiwwan nuti haga iimeela kana mobaayila kanarratti banne yookaan ammoo kompiitara kanarratti yookaan ammoo laaptooppii kanarratti banne seef ta'e hunda isaa as keessatti arganna jechuudha. Hunda isaa kan nu yoo laabade kunoo argaartanii you have 18 password saved naan jedhaara. Passwordii 18 iimeela kana keessatti kan seef ta'e qabdaa naan jedha jechuudha. Fakkeenyaaf akka mataa kiyyaatitti passwordiin 18 iimeela kiyyaan fayyadamaa yookaan keessatti seef ta'e jechuudha. Yoo dagadhe haaluma salphaan as dhufee asii arguu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf password manager kan jedhu kana yeroo tokko yoo gadi cuqaasne wantoonni an fayyadamu sunniin maal akka ta'an na agarsiisa jechuudha. Wantoonni 18 sun yookaan applicationiin yookaan ammoo sisteemni an password sanniin irraa fayyadameeru maal akka ta'e kun akkuma isin argaartanii hundaa isaanaaf baasa jechuudha. Kawaan kamiitu kan Googiliitis hunda isaanaa baasa. Kanaaf password san argachuudhaaf al tokko bakka waan sanii gad tuqna jechuudha. Yookaan Facebook kan yoo laabadee taate bakka inni Facebook jedhu san dhaqnee itti gadi tuqna. Fakkeenyaaf passwordii Facebook yoo daganneera taate bakka Facebook jettu san gad tuqna. Erga sanii passwordii keenya kan Facebook kan irraa jijjiirree turrellee kan haaraa itti jijjiirrellee as keessa argachuu dandeenya haaluma salphaadhaan. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Waan wajjin turtaniif galatooma.